Yooyyaa jenneerra kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota teennaa qophii teennaa ta'a qorqortii nuubiyaa miidiyaarraa hadda jalqabnee jirraati. Qophii tanaan keessummaa lama qabnaa. Keessummaan teessumoonni teennatuun haaraa matillee tanaan durallee yeroo hedduu dhiyaatanii jiraniiti. Jeneraal Abbabaa Garasuutii fi Dooktar Hangaasaa Ibraahimii baga nagaan nu dhuftani. Toleme qophiin teennaa ta'a qorqortii jalqabdee jirtiiti. Qophiin teennaa ta'a qorqortii har'aa adda bilisummaa Oromoo abaaboo Shanee jechuudha hin qorqorra. Achi keessatti qabsoo sana keessatti bara dheeraa rakkoo ture. Amma immoo kaleessa akkuma dhaggeennee hayyuu duree abaaboo Shanee Daawud Ibsaa hojiirraa kaasaniirani. Mee garanaan adoon dhufin dudduubee isaatii yoo jalqabne jechuudha. Keessattuu qabsoon Oromoo achi keessaa dhufuun achi keessatti jalqabamtee as ba'uun waan haalamuu miti. Ammoo bara cimsaatii as keessattuu adda bilisummaa Oromoo erga Daawud Ibsaa gara hayyuu durummaatti dhufee asii kaasee keessattuu adda bilisummaa Oromoo abaaboo Shanee sun adda qabsoo Oromoo adoon taane adda rakkoo Oromoo jedhamaa ture jechuudha. Mee Dooktar Hangaasaa irraa jalqaba. Mee kana cimsaa asii sirumaayyuu rakkoo Oromooti malee qabsoo Oromoon turre warri jedhan jiranii kan akkamittiin xalta? Duraan dursee addi bilisummaa Oromoo qabsoo Oromoo keessatti bakki isiin qabdu guddaadha. Oromummaa if barsiisuu irratti fi qabsoo Oromootiif bu'uura kaayuu irratti. Haa ta'u immoo qabsoon tun butamtee saamamtee kaayoon isiin ijaaramteef san geeddaramtee milkii kan finne injifannoo kan gonfanne barakka lakkaawwattu hayyuu akka nyaattu qabsaa'ota akka nyaattu irratti jijjiiramtee bara dheeraa kana turtee jirti. Cahumsa booda qofarraa eegaluu osoo hin ta'in cahumsuma duraa gaafa dargiidhaa Daawud Ibsaadhaa hidhamee ture. Namoota wajjin hidhamee mana hidhaatii kamii baheen gaafiidha. Cabsee bahee moo injifatee bahee moo jaarameeti qabsoo Oromoo akka laamsheessuuf dargiin isa baasee tayyattu ni shakkamamti tami tayyattu qorachuun ni danda'ama. Eegas booda immoo cahumsa booda addi bilisummaa Oromoodhaa gaafa san Daawud Ibsaadhaa dameeti haa ture. Abbaa Caalaanfaan ajajaa waraana gara wantaa kana turani. Waraana 20,000 ol dhabamsiisuudhaan isaa fi Abbaa Caalaa qoftiin nagaban. Jajjabii ijoollee jajjabii 5,000 illee dhabamsiisuudhaan. Saniifuu addi bilisummaa Oromoodhaa bara cahumsaatiin boodatti bara 21 Daawud Ibsaadhaa hogganaa adda bilisummaa Oromoo ta'e kana keessatti addi bilisummaa Oromoo akka qancartu addi bilisummaa Oromoo akkaaniif laaffattu Oromummaan akka baddu aadaan Oromoo akka baddu kijibni akka babal'atu gandummaan akka babal'attu naannummaan akka babal'attu tokkummaan akka dhabamtu injifannoon akka dhabamtu namni maallaqaan wal gurgurachuun akkaaniif dagaagtu babal'attu irratti namni hojjechaa ture Daawud Ibsaati. Injifannoo addi bilisummaa Oromoo dhabuun asirraa dhufte jechuudha. Irkata biraa godhatee wayyaanee wajjin dalagaa akka inni ture beekamaadha. Waraana osoo rasaasa takkan dhahin daangaan seenee tikni wayyaanee qabaa turte. Hatta Girmaa Xuruunafaa ijaarratanii kan qabsaa'ota wayyaanee gurguratu isaani kan Oromootu wayyaaneedhaan miidhame maallaqa buusaa jedhee goofandiidhaan maallaqa gurguratus isaan. Addi bilisummaa Oromoo bara rakkoo adda Oromoo bilisa baastu osoo hin ta'in adda bittinneessitu Oromoo akka taatu. Mee bareeda gara hariiroo wayyaanee wajjin qaban itti dhufnaati ati asumanna qabi gara jeneraal Abbabaattiin dhufa. Miseensota gameeyyii ta'ellee warri amma Obbo Daawud Ibsaa hojiirraa dhaabanii illee taa'ee akka dubbataa jiran qabsoo kana kan cunqursee kan duubatti hambisee kan rakkisee Daawud Ibsaati. Daawud Ibsaa qabsoo Oromoo dhiisee gareedhaan maatiidhaan gandaan nama jaarataa ofii qabsaa ture jedhani
Gaba biraatii uummatillee waan jedhu gufuu ka ta'e hoogganaa sirumaa qabsoo uummata Oromoo kana hoogganatti hin jiru namichi kuni dadhabuu kana gidiraa uummata Oromoo irra ga'u kana Isaanii jedhu namootillee keessallee miseensota gameeyyii dhaabichaa keessallee uummatillee bal'aan kana dubbata mee muuxannoo qabdan waliin wal qabsiisaati. Tole akkuma Dr. Hangaasaan kaasee qabsoo uummata Oromoo kana kan qancarsiisee fi kan yoonaan ga'e Oromoo miti qabsaa'ota miti. Qabsaan ijoolleen yookaan hayyoonni namoonni qabsoo kana keessatti qooda fudhatanii wareegama kaffalan kan lubbuun darban kan qaamatti hir'atan kan as buuteen isaanii dhabame kan immoo utuma abaa'oo kana barbaadanuu Awurooppaa ce'anii achumaan hafan dhuguma qabsoo Oromootiif Oromoon salphinaa fi rakkoo amma keessa jiru kana gabrummaa kana jalaa baafnaa lubbuu teenya qaalii tana kaffallee uummata Oromoo kana maqaa itti horra hoo xiqqaate qaanii kana jalaa baafnadhanii jireenya isaanii dhiisanii barmoota isaanii dhiisanii qabeenya isaanii dhiisanii maatii isaanii facaasanii kan as buuteen isaanii dhabame kan maatiin isaanii rakkinaan badan lakkoofsan qabu. Kana hunda godhamee garuu dogongoraan qabu kun qaamni kun hundi isaatu kan abaa'oo qancarsiisee balleesse hooggana isaati. Tokkoffaa hoogganni isaa ka'umsumarraayyuu ilaalcha tokko hin qabu. Asitti gaafuma jalqaban gaafa Finfinneetti jalqaban gaafa deemanii jaarraa abbaa gadaa bira deeman gartokkeen isaanii Itoophiyaa dimokiraasessina jedhu gartokkeen isaanii Oromiyaa bilisa baafna jedhu yaada lamee qabatanii wajjin deemaa turan. Kana keessatti wal nyaachaa wal dhabamsiisaa har'a gaani. Bara dargii yoo kaaftee jaarraa abbaa gadaatti baqatanii jaarraa abbaa gadaa dhaqanii waraananii waggaa 17 sana jaarraa fi abaa'oo wal waraanaa ture gammoojjii Harargee keessa ijoolluma Harargee lamatti cabsanii wal fichisiisaa turan. Dargii takka otoo dargiin achuma cifraan takka yookaan shaalaqaa takka namni 500 fuuldura san teessu isa cabsuun dadhabame ofii wal cabsaa turan. Karaa lixaatiin isoo fudhatte ispeelleedhaan wal lolaa turan. Dargiin ispeellee gargaara. Suudaan isaan gargaarti. Kana lamaan gidduutti wal riphee lolaa kana wal cabsiisaa turan malee dargii irratti homaa wanti isaan injifannoo galmeessanii jiru. Maaliif TPLF kiiloomeetira 2000tti karaa hiikuu dhuftee Najjoo irratti Dambidolloo maal koo dargii kan rukute TPLF. Harar kan rukute hamma dhaqee godee maal gahutti Jijjigaa daangaa kana dhaqee kan qabe waraana TPLF. Kanaaf warri kun wal waraanaa turanii suni jechuun maal jechuudha dantaa mataa ofiitiif malee warra hooggana gaafas turanis ta'e ammas jiran kan akka Daawud Ibsaa kana dabalatee dantaa mataa ofiitiif tokko yoo carraan argame mootummaa ta'u yoo carraan dhabame immoo hamma carraan dhufutti Oromoo nyaachisaa Oromoo ajjeesaa maqaa Oromootiin maqaa adda bilisummaa Oromootiin horii walitti qabachaa daldala mataa ofii gaggeeffachaa dhaabattii akka kaampaanii dhuunfaa godhatanii itti fayyadamaa jiraachuudha malee qabsoo uummata Oromoo keessa hin turre hoogganni kun. Kanaaf bara Sumaalee keessattis wal dhabanii Daawud Ibsaa erga dhufee Daawud Ibsaatis akkuma dhufee maal gochuutti seenee ganda ijaarratee gosa ijaarratee kaampaaniitti jajjabeeffatee kaampaanii dhuunfaa godhatee kan daldalaa godhatee Oromoota nyaachisaa tokko keessaa nyaachisaa keessa nama godhata. Maqaa qabsootiin warri kun dargaggoota abbootii qabeenyaa maal walitti qaqqabanii waa'ee qabsoo haasofsiisu. Oromoon qabsoo dhadheeti warra kanaa wajjin mari'ata yookaan immoo karaa qabsootti deemaa hidhannoo lola riphee lolaatti makamaadhanii karaa sololoo kana gad ergu asiin hin ergu hin ijaaranii ergu achiin Geetaachoo Asaffaa fa'aatti immoo achumaan dacha'anii ol galu jechuudha mana hidhaatti. Kana immoo qaraxatti nyaatu Daawud Ibsaan karaa Dubaay irraan kaampaanii as keessaa isin qabu Dubaay isin qabu Yugaandaa isin qabu bakka adda addaatii qabu. Kanaaf horiin kun deemee karaa kaampaanii isaaniitiin galaa fi Daawud tokko
ijoollee qabsoodhaaf deemte sololoo kaaba Keeniyaa keessatti wayyaaniitis hin erge jira ibiddaan guggubu hin ajjeesu hin fannisu akkasumatti ijoollee adda baasanii rukutaa ajjeesaa itti taphachaa turan. Ijoolleen kun gariin yuunivarsiitii irraa deemanii dhaqan qabsaa'uudhaaf gariin mana barnootaatii deemanii dhaqan qabsaa'uudhaaf gariin hojjetaa mootummaa ta'ee deemee dhaqee qabsaa'uudhaaf kana hunda wayyaaniitis hin erge jedhanii torchi godhanii fixaa turan. Eertiraatti illee kanuma godhaa turan. Eertiraa qabsoodhaaf Eertiraatti koottaa jedhu ijoolleen karaa Jibuutiitirra dabartee gammoojjii Asaf kana keessa deemtee Eertiraa kan deemtu karaa Suudaaniin dabartee Eertiraa kan dhuftu achitti walitti qabanii qonna qochisiisu qonna sanaan galii irraa fudhatu kiraayii kennu jechuudha. Kan immoo rakkii nuti qabsoodhaaf dhufne qonna namaa qotuun dhufne maaliif gammoojjii Eertiraa keessa ta'e jedhan mataa facaasu gantuudha maal jedhanii maqaatti tolchanii achitti fixaa ajjeesaa kaan immoo harka hidhanii laamsheessanii Asaf keessa nama 180 170 ture gaafa nu dhayinu kan harka laamsheessanii achuma taa'u maal jedhanii maqaatti tolchanii abdii bilisummaa jedhaniinit gaara wayii keessa kaanii teessisu jechuudha. Warra kana ofumaaf harka hidhanii duubatti hidhanii gammoojjii keessa gubbaarra taa'uu kan hin dandeenye jalatti siidhu. Yookaan immoo waraana Eertiraatti kennanii mishigii itti hojjechiisaa turan nama baay'eedha gaafa nu dhayinu kan mishigii Eertiraa qofforu kan maal taanee warruma Eertiraa wajjinuu jaarsummaa haasofnee warri jalaa baafne jiru biyya kana keessa. Innaa akkasitti ilmaan namaatti taphatanii daldala dhuunfaa godhanii keessattuu Daawud nama qabsoo uummata Oromoo kana sakaalee qabsoo uummata Oromoos gurguratee tokko bakka adda addaa deemee gurgurachaa ture. Suudaanitti gurguratanii Suudaan gaafa irraa fixattu rukuttee ariite Sumaaleetti gurguratanii eenyu Huseen Ayidiitti gurguranii waraana 3,000tti shallagamu baay'idawaa ture. Yeroo sana biyya keessa teenyee rukutamuuf jira waraanni kun of eeggannoo godhaa jenneeni ergaatti dabarsinee didanii TPLF immoo Huseen asii Soodaree fiddee affeerraa gootee fi horii xiqqootti kennite achitti dhayitee baay'idawaa keessatti waraana 3,000 shim goote wayyaanii bara 93 lola Eertiraatii fi Itoophiyaa sana dhageessaniitu ta'a. Waraana achi Eertiraa keessatti leenjisaniitu waraanichi gaafa ka'u dabarsanii odeeffannoo Getaachoo Asaffaafaaf kennu. Waraanichi guyyaa guyyaan as ga'e achi ga'e as ga'e jedhameetu guyyaa guyyaan himamaaf bakka waraanichi sun ga'e. 94 natti fakkaata yookaan 2004 natti fakkaata. Gambeellatti waraanni cifraan tokko namni 400 akkuma dhufeen makiinaa dhaabanii ol naqanii fudhatanii deemanii warri TPLF. Rasaasa takka nu kaafne maal takka hin goone. Bareeda. Asirra isin dhaaba Jeneraal Abbabaa mee gara Dr. Hangaasaatti hin deebi'a. Waan hedduu himama dhaaba kana keessattuu hoggansa Daawud Ibsaa kana jalatti Daawud sirumaayyuu daldala seenaniiranii Dubai irraa qabeenya qabu, Ugaandaa irraa qabeenya qabu, biyyuma kana keessaayyuu qabeenya qabu, kaampaanii dhuunfaa nagadaa jiraanii wayyaanee wajjin waan jedhamee hamatamu jira, odeeffamu jira. Wanti kun kolbaan uummanni odeessa. Kanarraa mee maal quba qabdaa maantiin talta? Bareedaadha. Daawud Ibsaadhaa yaa'u maqaa qabsoo isaati. Maqaan haadha abbaan baasanii Fireemaashawii. Kun uummanni keenya daawwannoonni sirriitti beekuu qabanii saaxilaatis turre. Daawud naggada seenuunsaa qoftii osoo hin ta'in akkamittiin naggada seene kan jedhu ilaaluun barbaachisaa. Fakkeenyaaf Naayiroobii keessaa mataatoo baasa jedhamuun naggadachaa turanii Ugaandaadhaatti manii tiraansfara qabanii hawaalaa qabanii baasa magaalarraa magaalatti deemu qabanii qallaa qabanii suuparmaarkeeta qabanii maqaadhaan beekama. Dubaay keessaa gamoo akka qaban riil isteet akka qaban ni himama. Finfinnee keessaa gamoo akka qaban ni himama. Naggadatti akka jiran. Qabsaa'otnummaan Oromootu waboo taana je'ee bar yeroo Daawud Ibsaa biyya hoogganaa ture kana keessatti qabsoo hoogganaa ture kana keessatti waraana bilisummaa Oromoo taana je'ee warri deeme hundinuu bar meeshaa daawwitte
lafa qochisiisaanii maallaqatti fudhachaa ture. Wayyaanee gurgurachaa maallaqatti fudhachaa ture. Nagayaan qabsoofne jee biyya keessa seeneeti karaa kaaniin ammas waraana ijaaree maaroodhaa wajjin ganamaa galgala haasawaa oofaa ture. Saniifuu naggada adda bilisummaa Oromoo kaampaanii dhuunfaa akka jeneraal Abbabaan jedhetti private limited kaampaanii dhuunfaa isaa godhatee kaayoo dhaabichi hundaa'eef addatti gandaan qeedhaan naannummaan ijaarratee caasaa akka gaariitti akka naggadaaf isaa ooltutti ijoollee asii nyaachisaa asii dhoysisaa goofanda achi guuraa achi wanta godhaa waan kana bara 21 dabarte keessatti qabsoo Oromootiif kaansara ta'uudhaan qabsoo Oromoo qancarsuudhaan ma'aanaa addi bilisummaa Oromoo jaaramteef hongeessuudhaan qabsaa'ota Oromoo waboo tahanii ilmaan Oromoo bilisoomsuuf qabsaa'an dhabamsiisuudhaan akka Oromoon bara 21 dabarte wayyaanee jalatti hacuuccamtee gudeedamaa haadholeen teenya obboleeyyan keenya dubartiileen teenya obboleeyyan keenya ajjeefamaa hidhamaa reebamaa turan kan taasise qooda guddaa akka keessaa qabu isaa jechuudha. Biyya keessatti nama qabsoof adda bilisummaa Oromootiin deeggara jee isaaniif basaasee kanna biyya alaatti immoo gabbeetiin qabsaa'aa jee kadhaqe isaatu qabee achitti ukkaamsee dhabamsiisaa ture jechuudha. Saniifuu guutumaa guututti naggada guddaa keessa turan naggadni isaanii kun hundinuu ni beekama. Daawud Ibsaa wanni inni shirri inni qabsoo Oromoo irratti bara hoggansa isaa gaggeesse ta tokkummaa Oromoo laamsheessitee honga qabsoo Oromoodhaa qancarsitee abdii Oromoodhaa hutachiiste taate ta'uu Oromoon hundinuu ni beekti jechuu barbaadeeti. Daldala sanarratti waa xiqqoo dabaluun barbaada. Okay, itti dabalaa. Daldala Daawud dhuunfaan qabu kana ani Dubaay dhaqee argeen jira. Daldalichi kan gaggeessu namoota Eertiraa keessaa namoonni jiru kan waliin gaggeessan achi taa'ee manaajarri isaa Taarraqeen Wiirtuu nama jedhamu gurbaa mata walaqaa ture eerfoorsii Itoophiyaa ture. Ammallee maallaqa sana kan gaggeessu yookaan kaampaanii sana kan gaggeessu isa. Maal godhaa achi taa'ee makiinaa Eertiraatti ergaa ture makiinaa daldalaaf. Makiinaan ergamtu suni hojii raawwachiiftuun hin beeku. Ittaanaan Daawud hin beeku, hojii raawwachiiftuun hin beeku, eenyumtuu hin beeku. Makiinonni dhufanii eessa dhadhaabaa hoteela dhaabu. Hoteela garaagaraa kana dhaabanii achi dhoksanii achi gurguru. Kan gurguru shifeera Daawudii fi gurbaa amma Dubaayii dhufu kanaaf namni tokko Eertiraa keessa jira. Daawud kana achi namni hin beeku. Ooraa kan jedhamu dhufa walitti qabanii fidu. Ooraa kana Daawudtu gurgura. Nama tokko qaba. Akkaawuntii doolaaraa qabu. Eertiraa keessatti akkaawuntii doolaarri ittiin sassaabamee dhufu qabu. Akkaawuntii kana kan sochoosu Daawud malee namni tokko quban qabu. Kan uummanni walitti sassaabus achi gala. Goofandimii jedhanii yookaan awwaboof jedhanii yookaan waan adda addaa yeroo adda addaa waggaatti suuraa wayii tokko ayyaana jedhanii waraana reenjarii waan argettu uwwisanii qonna irraa baasanii hiriirsanii suura kaasanii Awurooppaa Ameerikaa waan akkasii biyyoota ollaa biyya Arabaa kanatti ergu uummanni oboodhaaf jedhee walitti qabaa akkaawuntii daawursan irratti gala. Kanaaf waan dhaabattiin qabdu waan dhaabichi gaggeessu waan dhaabni godhu hunda isaa Daawudii alatti namni beeku hin jiru. Bareeda. Akka gaarii kaastanii gama biraatiin immoo wayyaaneef abaawoo shanee keessattuu girmaan xuruunaa as biyya keessa taa'ee uummata Oromoo qabsoo jedhee basaasaa walitti qabaa akka fakkeenyaatti boolee kanattuu iddiriidhaa nama walitti qabamu Oromoota walitti qabaman alaabaa adda bilisummaa Oromoo dhufee itti facaasee kaameraa duubaan fichisiisee wayyaanee qabsiisee gabaasa san dhuunfatti biyya alaa yeroon ture anis daayirekti hojjedheen ture waanuma girmaan xuruunaa godhe akkana godhaa Oromoo qabsiisaa turan jechuudha. Asii Oromoo qabsiisanii goofandii ittiin Oromoon qabanidha iyyan asii immoo kan qabsiisu isaan jechuudha. Abaa'oo shaneen kun wayyaanee waliin ifatti hojjetamaa ture jechuudha kan akka girmaa xuruunaa fa'a. Mee asirratti Dr. Hangaasaa. Dhugaadha. Abaa'oon shaneedhaa tan garee Daawud Ibsaatiin ijaaramtee deemaa turte tun Oromummaa balleessuu irratti diinaa wajjin dalagaa turuun beekamaadha.
akka Oromoon abdiidhaan dhaabanuu qabsaa'uu qabna jedheetuma if abdatee rafu taasisaa turte. San qofaa miti. Bara qabsoo hoggansa Daawud Ibsaa kana keessatti eenyu kan Gishuu Jaarraa faa nyaate? Eenyu kan Mul'is Gadaa faa nyaate? Eenyu kan Addee isaa Gadaa faa nyaate? Eenyu qabsaa'ota gameeyyii kana kan nyaate? Isaanii jecha wayyaanetti gurgurachaa alatti qabsaa'aa fakkaatan wayyaaneedhaaf qabsaa'ota gurguratan qabsoo Oromoo laamsheessaa xuruun beekamaadha. Girmaa Xuruuna warra saaxile keessa jirra. Gaafa sana akkumaatu jettee ati ala jirtaa saaxiltee jirtan hullee saaxilee jira. Maqaa isaatii wajjin boombaa ta'uusaa maqaa inni Harargee qabu, maqaa inni Arsii keessa qabu, maqaa inni Jiddu Galeessa qabu, maqaa inni Finfinnee qabuun saaxilaa turre. Bargeetaachoo Asaffaadhaa gisee waajjira tikaatirraa boo alaabaa meeqaa mul'ate achi keessatti alaabaan adda bilisummaa Oromoo? Kuntaalaan ta mul'atte. Eenyu kan kana hunda qindeessee hojjechaa ture? Isaanii wajji hojjechaa ture jechuudha. Saniifuu anarraa kaaniin an itti ilaalu naggadni ammallee eega ilmi abbaa gadaa masaraa qabate booda eega Dooktar Abiyyi Ahmad Ali masaraa qabatee jijjiirama dhugaa kana fide kabajaadhaan booleedhaan isaan galche bakka qubatan waan deemaniin VAT maallaqa waa meeqa kanneefi qubachiisee qabsoo gara nagaatiin qabsaa'aa je'een boodallee garanaan kara nagaatiin qabsooyna jechaa gara kaaniin ammoo wayyaaneedhaa wajjin Koloneel Gammachuu ayyaanaafaa Maqaleetti ergaa maallaqa karaa adda addaatiin asin naqaa Baqqalaa Garbaafaas karaa biraatiin Maqaleetti ergaa maallaqa achii fidaa warroota adda addaatii wajjin humna qawwee qabdu taamma lixa keessaa uummata keenya dararaa turte kan Booranaa fi Gujii keessaa uummata keenya dararaa qalaa ajjeesaa turte manarra gubaa turte tana akka jiraattu kataasise hoggansa Daawud Ibsaa shira inni TPLF wayyaanee wajjin aangoo mootummaa ilmaan Oromoo harkatan kana harkaa fashaleessee wayyaanee lamada aangoo irra deebisuu taasisan. Kanuma Shanee miti hoggansa Daawud Ibsaatti bar Haacaaluu hundee isaa nurraa ajjeesise. Joolleen Haacaaluu ajjeeste kun ergama isaaniitiin bar. Saniifuu wanni hoggansi Daawud Ibsaa bara 20 takkan kana keessatti diinaa wajjin ta'e ilmaan Oromoo irratti hojjete gonkumaa seenaa ilmaan Oromoo keessa akka irraanfatamuu miti diinaa wajjin dalaguunsaa waan ifa yoo nama beekaatuma ijaas hin qabu gurraas hin qabu dhaga'uun barbaadu ja'u malee takka nama waan kana keessaa qoodama qabu hirmaannaa qabu waa balleessuun wanta qabu malee namni kaan ka Oromoo ta'e akkatti isaan shira ilmaan Oromoo irratti dalagaa turanii fi honga qabsoo Oromoo tana hongeessuu irratti carraaqaa turan tadirree namaa baatee mul'attuu jechuu barbaadite. Tole saatiin kennal deemaa jira gara xumuraa dhufaa jirraati. Namoonni hedduu akka jedhanitti Abaawoon Shaneen kun piroojeektii wayyaaneeti. Maaliif jennaan sabboontota Oromoo achi keessatti Abaawoon akka ficcisiistu jechuudha. Wayyaaniin karaa Abaawoon Shaneeti akka ficcisiistu achi keessatti sabboontota Oromoo hayyoota Oromoo hedduu achi keessa galaafatameera jechuudha. Akkasuma ammalleen qoor qalbii Oromoo cadhisee qofa akka ala eegaa hafuu wayyaanee irratti hojjetaa turtee warra jedhanu jira. Kanaan dhiisnee ammoo saatii kennallee saamachuu fi gara jeneraal Abbabaatti dhufa dhiyeenna kana kaleessa jechuudha. Warri sirriitti sabee kan badii Obbo Daawud Ibsaa jechuudha. Tokko lamaan laakkanii Aangoo irraa isa kaasanii jiran. Uummanni Oromoo illee hedduun gammadee jira. Isi akkamiin ilaaltan tarkaanfii kana? Tarkaanfiin kun hin ture jenna malee tarkaanfii sirriidha. Maaliif gaafuma Eertiraa deemnu adeemsa turree warra kana erga arginee hoggansa Daawud Ibsaa kana eega arginee akka inni Oromoo nyaachuuf taa'e malee akka inni Oromoo karaa takka ceesisuuf hin deemne hubannee abaawoo jijjiiramaa jaarsa kana achirraa buufnee hojii raawwachiiftuu haaraadhaan bakka buufnee koree gidduu haaraadhaan bakka buufnee korri sabaa taa'ee hoggan haaraa amma filatutti jaarsi kun hojii kana gaggeessuu hin danda'u. Sababni isaa qabsootti kaampaanii dhuunfaa godhatee ittiin jiraachuu Oromoo ittiin ajjeesuu waraana barii bakka walgahii taa'utti waraana fuunee dhahinee laawuncharii jechuun kan farra taankii mana keessatti itti dhukaasee bakka jirtutti hunda shim gochisiisuudhaaf Eertiraa keessatti itti dhukaasisiisee jira gurbaa
eenyu Iskindir jedhamu tokko yoo warra kana fitte gurbaan laawuncherii dhukaasa warra kana fitte Eertiraatti baqadhuuti biyya alaa sifaaf nadhanii ijaaranii ijoollee irratti dhukaasisiiseera. Ijoollee kana hunda sii ficcisiisuuf ijoolleen kun immoo qabsoo Oromootiif jedhanii asii ka'anii deeman. Innaa dhirsaaf niitii qabsoodhaa jedhanii Yemanii dhufanitti intala sana barbaachuuf jecha walitti dhuftan jedhanii abbaa manaa ishee ajjeesaniiru asuma asafitti fagoo otoo hin naqin. Ana lafa jalatti na hidhaniiru achumatti otoo hin jiru. Maaliif qabsoon kun fuulduratti hin deemne waan gaafanne malee waa tokko Daawud irraa wanti barbaachisaa hin jiru. Kanaaf yeroo sanaa kaasee namni kun dhaaba kana hoogganeef wayitti baasa kan jedhu abdii waan hin qabneef yaalamee ture achitti gaa Eertiraa keessatti isa tuquun hin danda'amu. Namoota adda addaa horii adda addaatiin bitata sekuriitii keessaa nama qabaa maal godhaa horiitti kenna kanuma uummanni walitti qabee kennu kana isaan hin bitata yoo isa tuqte jarri dhufanii lafarraa si balleessuu itti bu'uun hin danda'amne. Sanuma fudhatee dhufe ammas biyya kana keessa nama fudhatee dhufe akkuma Eertiraatti nama nyaatu sana asittis nama nyaachuu qellamitti nama guggubsiisaa ture baankii saamsisaa ture cabsisiisaa ture isuma godhe ajaja isaatiin godhanii. Buraayyuutti Komishinar Salamuun isa ajjeechisiise ajaja isaatiin du'e isaaf abdii raggaasaa abaawoo keessatti namoota dhumaniif namoota badii balleessa badaa ture nama dhabamaa ture hundaaf itti gaafatamaan Daawudii fi abdii raggaasaati. Kanaaf nama kana hamma ammaatti tursiisu nurra hin turre maaliif yakkamaadha. Innaa dhugaatti otoo durumaan namni kun yookaan namni qabsoo hoogganni abaawoo kun sirraa'ee deemeera ta'e namni kun hundi sin dhumu qabsoon keenyallee kana hunda dheeratu ture. Kanaafuu nama kana har'a bakka kanaa kaasuun uummata Oromootiifis gammachuudha qabsaa'ota Oromoo hundumaafuu gammachuu ta'utu irra jiraata. Maaliif sakaallaa ture namni faallaa ture farra qabsoo ture. Oromoo gurgurachaa ture ittiin jiraachaa ture ittiin daldala banachaa ture sila sitti Ugaandaa Keeniyaa maal ishiin Dubaay keessa as biyya kana keessa illee daldala guddaa qaba sheerii guddaa qaba. Oromoo kan gosaan qoode gosa guddaa yoo ta'e qabaateeti gosa horii buusoo qabaate si shooma si muuda gosaan qabdu ta'a gosa guddaan qabdu taanaan akka namaatti illee ilaalamtu. Oromoo gosaan qoode sadarkaa Oromoo diiguurraan kan gahaa ture. Oromoo tokkummaan qabsaa'ee biyya kana keessatti wayyaanee jala dhaabatee taankii fi maal snaapperii wayyaanee dargaggoon jala dhaabbatee tokkummaan islaama kiristaana tun jedhin dhaabbatee kan har'a deebisee erga biyya kanatti galee Oromoollee amantaadhaan gosaan diigaa kan jedhu nama kana. Kanaaf Oromoo baraaruuf nama kana bakka isaa qabsiisuun sirruma kan jedhu yaada qaba. Tole daqiiqaa tokko sii kenna Dr. Hangaasaa. Mee erga namni kun qabsoo Oromoo keessaa buqqa'e qabsoo Oromoo gama sanii gama isaanii jechuudha. Mee maal fakkaatti? Maaltu sitti mul'ata? Hunda dura buqqa'uunsaa akkuma Jeneraal Abbabaan jedhe inni ture. Buqqa'uunsaa bareedaadha. Warri bakka isaa bu'e immoo daandii inni irra deemee madeessaa turee fi daandii inni irra deemee Oromoo ittiin adda ciraa ture. Hundaa'uu ni suphanii daandii tokkummaa Oromoodhaa kararra ni deebisanii jaalala obbolummaa Oromoodhaa walitti itti magarsuudhaan tokkummaan Oromoo akka dagaaguu duratti ni hojjetan abdii jettu qabna. Kan kanarraa hafe immoo ani jala sararee akka dhuunfaatti xiyyatti isaa ta'u akka ilma Oromoo tokkotti isaa ta'u akka nama miidhamee qabsoo Oromoo kana keessatti warra sabaaf qabsoo na jedhee miidhaman na laaleessanitti Daawud Ibsaa heeraaf dhiyaachuu qaba. Kasasamuu qaba. Adabamuu qaba. Lubbuu ilmaan Oromoo galaafachiisaa tureef nageenya ilmaan Oromoo booreessaa tureef injifannoo ilmaan Oromoo harkaa mancaasuuf hojjechaa tureef yakka dalagaa ture san takka lama sadiin kasasamee mana murtii dhiyaatee adabamuu qaba. Kan biraa kanaa wajji wal qabate ammuma ammaatu miliyoona meeqa akka fudhatee dhooyfatee oduun bahaa jirti. Ammuma ammaatu eegama waajjira gabbaasanuu maallaqa dhaabaa saamee
ugguratee meeyfatee karaarraa deemaa jirti jechuudha. Kana hundaaf qabamee heeraa seeraaf dhiyaachuu qaba abdii jettuun qabaa jechuudha. Tole qophii qorqortii teennataadha tanumaan goolamnaa otoo kana caalaa qorqorree bareedaadha ammoo isaatiin qabnu yeroo biraa walitti deebineeti kana caalaa akka qorqorru abdii qabnaati jeneraal Abbabaa Garasuu Dr. Hangaasaa Ibraahim keessummaa qophii tanaa teettanee waan qorqorree gabaabumatti hedduu isin galateeffannaa yeroo biraatti qophii biraatiin yoo si yaamna kanuu birmanta abdii qabnaati waraabulaa deebana. Ulfaadhu. Waraabulaa. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota teennaa qophii teennaa qorqortii taadhaa tanumaan hobbaan yeroo biraatti qophii biraatiin higa walitti deemnutti aaga badhaadharra turaa waraabulaa deebana.